Eeyyen hermiin akka kanatti bareeddee dhufuun ishee baay'ee namatti tola. Jireenya Abrahaam keessaa baatee obboleessa ishee fi hiriyoota ishee faana viidiyoo garaagaraa yoo hojjette irraa bareedaa jechuudha. Dhugaa rabbii bakka yeroo hundaa Abrahaam jala fiigdee boo'uun akka kaleessaa kun kadhachuun kun ምናምኒን በጣም ይደብራል jechuudha. እኔ የፈለኩት እንደዚህ ነው። ይሄው ቆንጅዬ ሆና ማለት ነው። Dhugaa rabbii kana ila jireenya Abrahaam keessaa baatee akka kana obboloota ishee hiriyoota ishee faana yeroo foo'attee uftu baay'ee namatti tola. Maaliif yeroo hundaa Abrahaamiin boosee kadhachaa inni koo አፈቅራለሁ እኔ እኮ እንደዚህ ነው ላንተ እንደዚህ ነው ላንተ እንደዚህ ነው በጣም ይደብራል። ይሄ ነው ሰለቸኛ ከነኑ ኑረክሰ yeroo baay'ee jechuudha sakkazettu. Amma dhugaa rabbii kunoo obboleessa ishee faana foo'attee viidiyoo uftee jirti jechuudha. Dammoo sixootaan illee kennameefira. Sixootaan sun immoo hin hiikamne. Sixootaan sun maal beektu footoma mana Abrahaam mana Hermii jiru kan Ruutaa kan Abrahaamii fi kan Hermii footoma sana waan biraa miti jechuudha. Mikinaatu mana agarsiisne ka utuu agarsiisaniiru ta'ee footoo nama biraa yookiin immoo sixootaa footoo Hermii faa ta'uu danda'a ture. Wanti kun maa inni beektu kanuma Abrahaamii fi kan Hermii mana keessa laxxafamee jiru isuma bakka itti ashaganii fidanii sixootaa jedhanii laatanii fi Hermii fi jechuudha. Dhugaa rabbii kanuma ta'a malee waan biraa miti jechuudha. Mikinaatuun bakka kanuma kan ta'uu qabu. እና akkas obboleessa kee faana gaafa dhuftu dhugaa rabbii baay'ee namatti tola bareeddeetu bakka obboleessi ishee faana gaafa akkas dhufu fuulli ishee ifee dhugaa rabbii cannaqamuu ምናምን irraa bilisa taateetu akkan isheen dhufte jechuudha baay'ee namatti tola. Jireenya kee akka kanatti tokko jedhii jammari Hermii keenya dhugaa rabbii hamma yoomitti bo'aa haftaa ato Abrahaamii fi hamma yoomitti mimmaan buusaa haftu jala fiigdanii amma Ruutii akana fi Ruutiinis bakka jireenya isaa keessaa baatee qoftan jettee akka Hermii kana obboleessa ishee obboleetti ishee wajjiniin maatii ishee wajjiniin viidiyoo garaagaraa hojjechuu qabdi Ruutiinis bakka koomentii an kana barreessinaaf jechuudha Ruutii. Dhugaa rabbii kana maaliif Ruutiin inda'um carraa gaarii qabdi hiriyoota baay'ee qabdi. Like miidiyaa kanarraa kan ishee jaallattu namoota baay'eedha. So utuu viidiyoo garaagaraa hojjechuu barbaadde nama baay'ee faana hojjechuu dandeessi jechuun barbaade akkasuma immoo bakka keessummaa nama guddaa tokko qabdi innis li'uul mucaan ishee dhugaa rabbii kana foo'attee mucaa ishee faana torbee lamatti viidiyoo sadii hojjette baqiidha jechuudha. Mucaa ishee guddifachaa kan Abrahaam jala fiidee Abrahaamiin akkasitti kadhachuura itti dhiisuu wayya. Dhugaa rabbii Ruutiyyee keenya xankaarraa seet jabaa